Kanaan dura yeroon Zeddoonii dingiliidha jedhee kakadhee hadha ijaan argine Zeddoon dingiliidha. Mubeen Zeddoo bira dhaqee dhugumaan qabdii jedhaa jira. Goduu agan cheek godhe hin gaabbe. Yeroon cheek godhe Jeer Mubaarak. Kalaas akkamitti cheek godhe sitti ibsa. Ijoolleen immoo Mubeen gudiinuu godhe jedhaa jiru gaa. Guma garuu akkamitti bare. ሰላም ነህ? ሰላም አባትህ 107 ዓመታቸው ነው ታውቃለህ? ይሄንን አባን ወጋ ዲባፍ ቶርባ ኢልሚሳ ወጋ ቶርባ ተሚሸኒት ዱሎሜ ዱኤ Gadda bulchiinsa godina Jimmaa keessatti dargaggoo humna isaan baajaajii namaa ofii jiraatu irratti dalkan dhukaasa banuun milishoonni lubbuu balleessumaatiin dubbatan. An illaahi wa innaa ilaihi raaji'uun mucaa kana ajjeesanii jiru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaar kafoon hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam naaf jirtu jiruun jireenyi barumsi aafiyaan akkam madam qamamochee isinoo akkamitti jirtu egaa yeroo baay'ee viidiyoo keenya kan nu hordofuudha irra guddaan madam qamamochee jarri madam qamamochee taatanii hordoftan koomentii jala meeme waan tokko tokko nu barreessaa madamiin akkamitti godhaatti meeme natti madhaame annan dhufaan meeme akkamitti godhaatti egaa har'as viidiyoo baarsa bashannistoo baay'ee isin qabadhee feetan jira warreen gara madamii warreen gara chaanaalii kana taaraa dhuftan subscribe godhaati maal chaanaala kana ta'an isiniin jedha viidiyoo kana hundi keessanuu hedduu kana gaa walirraa bannee jirra like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha gara viidiyoo meeme wanna ajaa'ibaa kana naa ilaala namni kun nama waggaa meeqaati jettanii yaaddu waggaan isaa waggaa 107 ijoollee sabiyyee qaba ijoollee amma mucaa kana gadii qaba meeme viidiyoo salaalee walitti deebina ሰላም ነህ? ሰላም አባትህ 107 ዓመታቸው ነው ታውቃለህ? ይሄንን ታውቃለህ? አዎ በ100 ስንት ላይ ተወለደ እሱ? ይሄኛው በ101 ላይ ነው። 101 ላይ አይ ምናምንተም አለ። ቆይ ስንት ልጅ አለው ታውት? mucaan kun amma 101 irratti dhalateedha gaafaan umurii 101 dhalateedha waggaan isaa amma waggaa 6 jechuudha ትናንሾቹ አይቆጠሩም ምክንያቱም በህግ የተከለከለ ነው ከኔ ነው ምግብ የሚበሉት ትንሾች አሉ ሌሎች? አዎ ትናንሾች የሱ ታናሾች አይሱን ጠይቀው እስቲ ስንት ልጆች ታናሾች አሉ? ሁለት ሌላ ሁለት አለ? አዎ እንዴ 107 ላይ ሞልደዋል? አዎ 105 ላይ ነው ወለድኩት የሁለት አመትና የሁለት አመት ልጅ አለው ታው? አዎ የሶስት አመት ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ሰፈሩ ውስጥ ምን ይመስላሉ አባቱን ይመስላል እንዴት ነው? egaa akkuma dhageessan ilmoo waggaa 2 manaa qaba namichi kun namni kun umuriin isaa 107 nama umurii 50 guute iyyuu fakkaatu laalaa meeme wanta akkasiis mudatee beekaa ግን በጣም በሚገርም አልወለድኩም ምናምን አለ ጊዜ ያረጀም አለ አለ እንዴ አይ ያረጁም አሉ የመጀመሪያ ልጅ አሁን ስንት አመቱ ነው? አረፈ እና በ75 አመቱ አረፈ በጣም ደክሟል አርጅቷል እሱ እዛ ድምጽ ላይ አለ 75 ላይ አዎ 75 argitanii ilmoon dura argate umurii 75 irratti du'ee jedhaa jira inni abbaanatu jiru ilmoon dulloomee du'ee jechuun maal jechuudha ዋና ጃይፋቲ ምስትና 60 አመትም አለ ያንድ 60 ነው ምናምን አንድ አሊ ሶማሌ የሚባል አለ አንድ 60 አመት ይሞላዋል በጣም ይገርማል ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኛ ያቀማ ወደ ኋላ ቀር ምንድነው ግን አሁን ረጅም እድሜ ለምን ምን ጠቀመኝ ይላሉ እኔ ብዙ ነገር ተጠቀመኝ በሌላ ሀገር ላይ የሚያያቸው መቼም ወታደር ነኝ እንግዲህ በየሀገሩ ላካሉ የትምህርት ደረጃ ያለካ ክፍልም ኖሮኛ አቅም የተለያየ ሀገር እጃለሁ ወደ ኮሪያ ወደ ተለያየ ወደ ሶማሊያና ወደ ዚምባብዌም ራሱ ጦረታ ከወጣ በኋላ እጃለሁ ጦረታ ከወጣ በኋላ ራሱ ወደ ውጭ ሀገር እጃለሁ ለውጊያ ሀገሬ ውስጥ እነዚህ የሚያያቸው ፎቆችና እነዚህ ሚዲያዎች ማየት ሞባይሎችን ማየት ሌላ ቀርቶ ኮምፒውተር ማለት አሁን ኮምፒውተር ቤታችን ውስጥ አለ ቤት ውስጥ አለ አላስብም ነበር እኖራል ብዬ ሌላ ሀገር እጄ ያየሁት ምክንያቱም 103 አመት ከተፈጠሩ እኮ አዲስ አበባ ገና አልተፈጠረችም ባዶ መተው ነበር ድሮ ባዶ ያለ አዎ በ80 በ34 አመት ምረት መጥቻለሁ 70 ብር ደሞዝ ለመውሰድ ብዬ እዚህ አዎ በ1930 በ1930 አዲስ አበባ ነበር 34 አዎ 34 ስለዚህ ያኔ እኮ አዲስ አበባ ራሱ ምድረ በዳ ሳይሆን ሳር ቤቶችና እንዲህ ተጣመሙ ቤቶች ናቸው እና ቆርቆሮ ያኔ የነበረ
አይነትም እንደ ሸክላ ነገር ነው እንጂ እንትን አይደለም። ይሄ ወደዚህ ጋር ሰው አይመጣም። ቤት ተብሎም አይታሰብም። ጫካ ነው። አዎ ጫካና የገበሬ መኖሪያ ነው። እና አይኑ እያየ አሁን 4 ትውልድ አይተዋል። 4 ብቻ ነው ብለን አንዱ በ25 ብናሰለው። አዎ እኔ የራሴ ልጆች መስሎኝ ነበር። የልጅ ልጅ አይተዋል በብዛት የልጅ ልጅስ 4 ሰው አራተኛ ትውልድ አይተዋል። የልጅ አይተዋል። dhageessanii gaayyaa maal jedhanii 1934 magaalaa Finfinnee keessa dhufee jedhan damooza koo birrii 7 fudhachuudhaaf hin dhufee jedhan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii kanaan dura yeroon zeddoonii dingiliidha jedhee kakadhee dingilummaas zeettimu lakki hin amannu hin kakatin jettan shonkoora ciniin hin kakadhe yaadattu hadda ijaan argine zaddoon dingiliidha dhibbaan dhibbatti jechuudha akka zaddoon dingilii taate irra geenyee jirra amannee jirra zeddoo baga gammaddee zeddoo koo baga gammaddee baga wajjin gammanne tokkoffaa irratti amma kana biyya kana jiraattee biyya keessa hoggaa meeqa jiraattee amma haddaatti dingilii kee baattee guyyaa haddaa dingilii kee atu bakka amaana kaattu beektaa geessi amaana kaadhu jedhe jedhan namichi sinii galaa abdii keessa maal qinaatiin kanaafi zeddoo koo ragaa dhibbaan dhibbatti bakka dhadhetti kana bakka qabaachuu dandeessa warri seetatti qabaa duran immoo keessaan nagaafachuu dandeessu yeroo gaarii qabaadha akkasi jechuun akkamitti barte gaayyaa bira jettee bira dhaqxee mubee nu salphiftee osoo qaalittiin koo dawwaltee na waamuu baatte wallaahi jara mubee bira bulee jechuudha. Buna dhaabee fi nyaata hojjetee fi waa hunda godhe astanaaggadee minyootiin abbara gan qaalittii koo dawwaltee na waamnaan galee inshaallah wala garra guyyaa biraadhe yaada. Viidiyoo kana maaliif hojjettee an biran bullee jechuudhumaaf isinii galee an biran bullee jechuudhumaaf hojjettee jechaadha naa qabaa. Durbummaan qabdu wallaahi zeddoon jedhee kakate. Hachumaan anna qee cheek godhe betta yeroon cheek godhu agan cheek godhe hin gaabbe mucaan durbummaa gosa sadii jira tokko zugunguru jedhama dhageesse ati hin beektu maqaa maqaa durbummaa zugunguru jedhamu baattee mucaan durbummaa isa durbade durbummaa zugunguru jedhamu cheek godhe kamaa doktora aman yeroon cheek godhu Jer Mubarak kalas akkanatti cheek godhe sitti ibsa bakka durbummaa zugunguru jedhamu akkasiin qabdu kakadheera himeeraan ilaan tala kana naa kenni yoo dhuguma na jaallatti argee taate ibsa dhugumaan onni kee irraa jaallatti intala keessanii siifan fidha kunola naa kenni yoo dhuguma wayini nakkaa baate kana mannatti erge qoy nan fida intala argee tokko lammeeffachuu fan deema kuno. Haa ta'u dhageessanii yoo lammeeffachuudha ta'e zeddoodhumti isin geessu akka jiruun egaa ijoolleen egaa viidiyoo Mubaarik Musammaa zeddoo bira dhaqee viidiyoo hojjete kanaan mubee irratti balaan bu'eera. Ani bira dhaquun sana dhibaara. Reef sirriitti ilaaltee dheeraan reef sirriitti ilaaltee mubee atoo naan taane garuu wanti kun. Wallaahi miyyoontu yoo dhugaan na jaalatte anis dhugumaanin jaaladhaa hin diduu jedhe. Wallahi wa billahi karoori koo afur guutuudha jaartii kiyya biran naqaa jira gaafadhee eeyyamsiisee jaartii kiyya annaa isaa kaan haadha ilmoo kiyyaatiin jaartii kiyya annaa isaa minaamineeshin itti dhiisi ilaa dhiifama naa godhaati waan hafee tafa malee Samiiraa amansiisuun dirqama nugusa Samiiraan ka jalqabaatidha siigalee yoon qabne Samiiraa kabaja kennan kana beeka yaa miyyoo teenya kana beeka. Eeyyee obboleettii Liyaan kiyya yoo nadha Samiiraadha kabaja qabaadhe sii kabaja qabaadha siin sobu jibbaa siin qabu. Liyaan kiyya kana beeka. Awwaanis jaaladhuuf Boolisiin Samiiraa gaafadhee irra taa'ee amansiisee si fuudha. Tiiftaa akkatti. Ani Samiiraa gaafachuun naaf rakkoota kan qabu garuu bakka afur jeesan gartee maal jechuun. والله وبالله وربي أمنا كني أكيد سنقوله أما أفريد تندم يوم ندب ماله أي يوم ندبو علامة
Barak musamman na guys afur ansin fakatu. Ana ratni dabbate wanta kana rani ratu agarte jirta nama fdan de takka nama jalala oliga qabisi hanu dandota kasin qubsa no afur amara wala ta oda social media rani agarte jirta wala katale messenger khasa budu egaltisi agarte jirta ara hora baba jira tu wala te mo agarte jirta tu mahalar ke suri mera agarte finjo agarte jirta sumare fontana chef fi marre james ani finjo akkuma argitan Mubaarik Musammaa lammaffaa fuudhuudhaaf amma chaacha'ataa jira akachiifatee kunoo haalli koo siin taane miti waan an jijjiirame sitti fakkaate miti karaa nagaa nagumaan deemi teessee dabra akkas taate amalli keen qayyarame keen jinnii taate jaankaa taate atumti amalli keen qayyarame naan jettu amalli keen jijjiirame naan jettu atumaanuu of ilaalime amala kee jijjiirame malee kan koo jijjiiramne yoon sii ta'e taa'ina wajjin akkuma ergasitti jaalalaan kabajaa siin taane nagaatti wanta jalkane guyyaa kana taate asiin baate achiin baate nan ayas bal'ine. Baay'ee viidiyoon kun sobaa isiidhaaf hin jenne garuu namoonni naaffaa qaban dhugaa footoo sii fidanii asirra galchanii waan inni isiidhaan jedhe fakkeessanii ro'ichaadha. Oduu gaddaa bulchiinsa godina Jimmaa keessatti dargaggoo humna isaan baajaajii namaa ofii jiraatu irratti dalkan dhukaasa banuun milishoonni lubbuu balleessuu maatiin dubbatan. Milishoonni halkan keessaa sa'aatii darbaa baajaajii ofteetta jechuun dargaggoo Fu'aad irratti dhukaasa eega bananii booda lubbuu isaanii balleessaniiru jechuu dubbataa jiru. Dargaggoon Fu'aad kun qaama kamirraayyuu bilisa kan ta'ee fi of jiraachisuuf jecha baajaajii namaa irraa fuudhee kan oofu yoo ta'u milishoonni battaluma rasaasatti bananiin kallattumaan lubbuu isaa balleessanii jedhan maatiin kan odeeffanne. Dargaggoo Fu'aad dhimma siyaasaas ta'e dhimma kamirraayyuu bilisa yoo ta'u humnaan jiraachuuf jecha jireenya injifachuu fi gadadoo jireenyaa keessaa ba'uuf halkaniif guyyaa ka baajaajii namaa fuudhee oofu yoo ta'u karaa saasnitti roobee lubbuun isaa ba'e qofatu argamee jedhan. Milishoonni magaalaa Jimmaa keessatti lubbuu isaanii eega balleessanii booda namoonni godina Jimmaa keessatti hoggansa qaban akka dhaadannoottis dubbataa turanii jedhan. Kanneen dargaggoota ajjeesanii Jimmaa abbaa qabdi jedhanii dubbataa turanis jiru jedhan. Bulchiinsa magaalaa Jimmaa keessatti namni tokko yakka tokko malee ajjeefamee ija kamiin ilaalama. Milishoonnoo dhukaasa irratti banan kamii ka jedhu qaama seeraarraa dhaadannoorraa kan hafe kan deebii kennan jiru. Jimma abbaa qabdii jechuunis ka dubbataa turan jiru. Magaalaa Jimmaa keessatti dafqaan bulaa ajjeesanii irraa sirbuunis cubbuuf safuudha jechuun dargaggoo Fu'aad ajjeefame booda maatiin gaddaan nyaatamuu isaanii gabaasaa jiru. Ajjeechaan kun kan ta'e dalkan yoo ta'u magaalaa Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa keessattidha. Dargaggoon kun dafqaan bulaa fi hojjetatee bulaa yoo ta'u ajjeesanii irraa sirbaa bulanii jedhan. Dargaggoo humnaan bulu ajjeesanii biyya dargaggoon ijaaru diiguuf kakaroorfate jaradha jechuunis namoonni tokko komataa jiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waan gara nama nyaatudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Deebii barbaanne jechaadha yeroo gabaabaa keessatti. Waalaikum assalaam. Eenyunnati? Ana akkana kan ziid. Jelas maqaan jijjiiramu ture ni biyya lakkoo abiraatiidha. Ni biyya lakkoo mareetti qeexxi najuu najukka kuween kuukishii jira kuween kana nurra kisi amma kuween ummata kuween waan isaan beektan hiikaa isaa ummatan beennatu kuween hayat najat akkasii bara najatee de maqaan siisa kanzii adiimaa qamariyyaa ambaruu kaamila moortuu sadura kanatti moggaafame maatiin isaan beekanuyyuu isaan immoo ana kaamilaa maqaa inni waggaa 10 dura hadda deebi'e erga biyya galte jechuudha. Erga biyya galte inni turrii nabiyaat maqiyaat mulaalizaa mukaarishaa furdu kanatti kan deebisinayi hadda kaamilaa jedhama maqaa sirrii hima biradha
Qamariyyaa ta'ee dhufee nagga'ee jira kun Addis Ababaan jira sii shortaan na qabdee na fidde. Asii ijoollee natti kolfaa jira. Maal kun jedhe malee. Maalitti kolfitu maamma kun dubbii dhugaa ta'u. Biiftuu furdiinoo. Biiftuu furdi. Biiftu jedhameera. Ana qamariyyaadha kun wallaahi shortaan na qabee naannoo fi Addis Ababaa jira. Maal sii godhu dheedhaan. Maal sii godhu dheedhaa obboleessi. Maal sii ta'u dhariyaan. Dhufeechi si deebisuudhaan bakka. Salaamataa gaarii si jedhaan qabu obboleessi turuun kee inni dhiigni kee. Na amantus dhiiftus wallaahi billaahi. Maabbaa manaa keessatti dabalattu maabbaa manaa kootiin qaata wal hiiknee irraa ni kaaqaa walirraa buufnee hoo. Kanaafuu harka duwwaa dhuftee naanii qamariyyaan ajjetti naan jettaa dheeraa dhiirla. Maan nuti obboleettii qabna hin beekna bara nuti dhiira bara. Tu obboleettiin koo waan akkasii dhattee heerumtee biyya alatti gaaxamtee dhufte ana ofittan galchaan wallaahi birrii kaardiin kennuuf. Gaafa kam naa taatee beekti gaafa kam beela baaftee beekti gaafa kam rakkina godha galata maalii irraa qaba obboleettii korra haa xara'u. Kanaafuu bakkeetti hafuun hafuudha jechuudha. Booddee eenyutti heerumuudha. Qamariyyaan eenyutti heerumti booddee. Baajabal. Baagiddii. Siitaa yaa kussuuf siitaa sittiin galuusaa sittiin galu nan beeka gaafa inni sitti galu jira hordaan jechuudha. Hordachi gaafa inni sitti galee waan na imaaradhee daruu yaadatta jechuudha. Taa'i na laali wallaahi sirra gaha na taazabda jechuudha gurbaan sun na yaadachuun kennu guyyaa tokko waan jiraadhus dhabamu sidi. Baagaroo shimal baamaaliitti heerumta jechuudha. Dhattee mucaa guddifta ilmaan isaa duraanii jechuudha. Kana malee maa'een kana malee bu'aa biraan qabdan warri biyya alatti heerumte jirtan wallaahi billaahi namni si fu'atee galu hin jiru na amani. Ragaa nama nu agarsiise qofa kan nuti yaada manaatti amanu maal. Ana amma tun obboleettii biyya alatti qabaadhe heerumteetti ture. Mucaa wajjin galchee fa biyyatti fuudhamu maal. No. Jarri mucaa warraa qaban iyyuudha gatanii waliin gatan uga. Kun koo waan gatamee galuun gatamu namni mucaa warraa qabu tokko lammaffaa namni maqaa mana wajjin ijaarrate tokko mana isaallee gaafa diigatu qixxee qoddatti waan ta'eef waa tokkotti baatii isa keessatti hafti jechuudha. Kun dhimmi dhiituma bakka isa kana qofa nyaate jechuudha. Isa kana horda yaani birrii isaa isa giidoon isaa dura yaaroon beekuun albaatichi boroo jettee fidu dandeessu. Yaa Rabbi giidoo koo durii tana deebisee guyyaatti jettu jira. Guyyaatti wallaahi akkasitti jettee kadhattu jira. Akkasitti ijoolleen keenya lulluu ta'aaranii fayyadamu jedhee warri heeruman. Laamma namni wal jaallatu namni wal fuudhee wajjin jiraachuu barbaadu bultii borii jiraachuu barbaadu yaani ilmoo irraa gatam jire. Isin nikaa hidhattu marfee walitti fuutanii qixxin gootu. Marfee fudhatte nikaa hidhamte maal fidde heerummaan kee maayini. Rabbi taqabbaleera jechuudha. Isin ikkoo rabbittis muudii qabuuf barbaaddu bara. Ani ikkoo wallaahi uummanni inni booda kanaa bara rabbitti fee muudii qabu barbaada. Nikaa hidhatame yeroo maal abbaasaa yoo abbaasaa shaakalame yoo abbaasaa bitame yoo abbaasaa miiroldaa jee. Marfee inni ati waggaa 9 of keessa kaatte kun haraamaa miti. Ni baamana hin qabne albaatu baay'ee. Kunuugaa inni kun qoosaadhuma sin keessa buufate qoosaadhuma sin maaliifuu gabaabinuma maal jechuudha shamarran biyya alaa jirtan of eeggannoo godhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Egaa viidiyoodhaaf qabadheef kana fakkaata isinitti tolee isin baarsee isin gammachiisedha yaada moo komentii jalatti naaf barreessuun dagatinaa hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebirutti Oroos Show baay'ee.